إيفا ما قافدا تدوغات يا ربي برتن إيسا جتشن تاني نشين جتشو يا إيفا ما كان نافقود دوغان كي يا حالا كان تدما فيديو سيري جت تتني سامسا أبس تدما فيديو سيري تي في أبارسا جت تنس والله كلام رب العزة والجلال تنسي غلطا أنت يتتنان أسرع أسين فن أسي أك أجندا غغريتنا فانين دبت مالي كيسا كي يخنا الران دبن أكرتن أرسيبني غراسي غبكسا وبلا سزاك أنت يران بان يونان دوغمان كانن أسجدين كيسان كانن أباروته أنا إتي هنجما يرو إشين فيديو لما با فيديو أرشين نعرب استك أرجيتن جيتش سانتو بدمالين كيسان اللي أبارتي هم بيوان أفانين هادو بدو مالين ونخانا خاخدين مامو ماريتي فالفلا سريس هنجمتين غدان أكاس في تادن آري دسو آري دسو ربيتو بيخا سنقودو في دبو خنكي ربيتو بيخا حمزة أني عصوينا نو ما إني بيتا ني عصويتا لك لا القري والتجارة سيفين كان أني أبان فري عندي نما ميلينا تك هاي سيفين كان تكنا خلنا أنا نقع فتقرو إني أكفدت تعسو أوكي ثانك يو لكن ني عصويتا ركون كبو سيفين كان نما جرى بلنا نسي خلنا أكي قوتو ها سيتي فيديو بربادا دران فيديو إني لكي ركون كبو إني دو أمانيجر بر إني أمانيجر وانا تيجرتو حمزة أصبرتي برناو بچو ديداي دوبا يونا ما تكتي أفان بالغيتي نمي كيكا تكو نما عربسي دوريجي نسو نما عربسي بر ركون كبو بر نمي كيكا تكو يونا ما عربسي قديم بوسي هاي مال قودي أنا أصبرتي لا لما بكتنتي وني لفه نمني إسا وانتا كايفو جراب أتي مو وني أتي غوتي قد دربو نماني وان عربا سن المان ماري كان جايتين قد دربي وقايتو أتي اللي نكاكم سيقالي إني مو جها براتي اللالو جرا أما دبي سيفين كنا دبادوتي إرابوئي بودناف كنا ندقي فرداي سلچو هاسا يمات فيديو نباسان يو أما فيديو مباسين أماني جروانا تجيچا جرتو نو أصوان فيديو باسي بريدا توري مالف ناس نباسا فيديو مالف جنان بروانا تجتو ايجي وانا مثلا فيديو مباسا فجتو إني يوم سخادي دوبا أكس يوتي يون أنكاني أصبرتي أن بديو ما قبو بر because مالف جنان مالك خنا يون خمال مالك نمي إما مالك آتي متيجي إما غستي رانا بوسو تيوتي غستي قبر راخانين بوسي نما شيكاتي نما قدا سلا إني نما غورسو مالي أبو المشرموطة جيك زي نما رب سچرت هاي شيم دا كون نتيف اللي شيم دا سيغالي أما وصو دريه وهي نما ربستي أوكي دريه نو نما شيكا برسيسان توقو جزي أكس جو مانا ربشا قول تكرر لمرة مويت جزي نتوبت يا ماما بيان اندام الناس نانا ماما بيان نخو فالتيسا نين كبجاي نين جانداني gaafa akkasi na arrabsee gastii isaarra dhaqee waliin qalladuu ture jechuudha. Because badaam himmachanyal. An nama takkaa namni ijoolleen xixiqqishoon suudii keessaa gaafa gabbaatee iyyitu. An takkaa deebisaas deebisee hin beekuu fi manguddummaas taa'ee hin beeku. Gan wanni naarra kabajaa as dhufeef kabajaa istiil saa kanatti illee isaaf waan kabajaa qabu malee silaa bakka fayyaan qabu dhiisi kun jeefirraa dhiisuun hin danda'a. Garuu kabajaatu mana kana na fide. Malee an nama na arrabseef takkaa deebisee hin beeku dhugaa namni hundi ni beeka. Manarraa kan hin gabbuuse rabshaa godhe. Ati amma Hamza mana kanarraa ganna buusu mirga ni qabda. Maa ganna buuse jee siiriin itti dhaqa jaarsaayin adda baasa jee akkamitti nama arrabsaa mana keetii bar abbaa feeti mana keetirra ari'uu mana keetirraa teessisuu mirga qabda. Kun mirga hoostii keetiiti. Kun mirga. Haqa qabaa karaa maallaqaa sanitti hin dhorkineen haqa isaa. Wallaahi billaahi haqa qabee nooliin laffee jira. Nooliin dhaabbatee jira. Hirriiba dhabee jira. Antana yoon kijibeellee rabbiin nan dhiisu jechuudha. Because haqa qaba dhaabbatee laffee dhaqee micoo dawwalee maallaqee ergiyaaboo ji'een osuma maallaqa namni biraatu isa dhorkate aan akkan godhe wallaahi maallaqa sana irraan kafale. Because maalin jee yaaboo maamman biyaan miskiinaan maallaqa kanas kafaluu hin danda'u. Yoo irra deebistanii aan viidiyoon hin baasa warra balkaabaa. Yoo irra deebistanii kafaluu hin danda'u. Ifuu jaartii isaatu dhalte maallaqa kafaluu hin danda'u jee irraa dubbatu tureef. Sigalee garuu inni rabshaa godhee bakka hedduu jechuun humna kiyyaa ol ta'e sigalee
fuudheetiin gabbuuse gisan gadin darbeen. Gadin buusee garuu giseen gad darbu hin arrabsineen ittiin dubbanneen ati kaakkanaa dibata kaakkanaan jenneen fiigeetuma feesbuuk irratti qimcaamtitti wasaqtitti jeetuma kanuma footooti yagalabbaxee poost godhuun argeen. Namaatu keessaan na erge haa maaltu maal ta'e maaltu deema jee rifadhe. Mana banee arrabni arrabaa miti haa hin hafneen siin jee bara ilmi namaa akkasitiin arrabsamu namni guddaan namni silaa na barsiisuu qabu yoon dogongorte joo qabu garee maafiyaa ijoollee xixiqqishoo takkaa ilkeessa waa akkatteen beene hunda ol galchee kaan kunoo arra guutuu rabbi ilmoo isaanii obboleessa isii shafaa haa godhu sheeka keenya xiqqeessa jee sheeka hin xiqqeessine namni sheekaa sheekattiif beekee of guduraa kabajaa isaa beekee yoon ani isatti bu'eellee rabbiin nu dhiisu qaala rasuulallaa nama dubbatu sheekni jechuu sinigalee usuman isatti bu'ee anuu nin caba karaan hafa jechuu baga warreettan baqaan baqa isin warri amma baga jau kunillee ambara ati banna deeggar koomantii nama deeggartoota walitti qabatee jaarratee na fideen arrabsiisu koomantii nurraa cufi kaaya kaala balazzaan yoo xaallaw hay haqa gisee inni dubbate haqa ni qaba giseen aan dubbadhu haqa hin qabu. Lala kini qabdaa bishir. Mee warri mooditaraa koomantii cufaa jira kan koomantii nurraa cufaa mooditaroonni. Koomantii cufaa manni keenya kun ammuma asitti namaas faarsaa namallee arrabsaa. Okay. Tole. Cufamtee? Amma cufamte? Mama bayaan kootu ol deebi. Wallahi durii hoolaa hunda nu Dhaafni feenu isin lachuu jidduu isaas. Gastii xiyyarraa gabbuusuun mirganiin qabamu hin qabu takkiitti qonna kana qofa naa himi amma. Bar gastii kee nama feete neexee nama feete buusuu mirga. Bakka arrab kana amma. Garuu ammoo laal. Dhaggeeffadhu Hamza please. Wanni takka ta jirtu eegi gamakki ni naasawa please haasoyitee miti naa dhiisin siin jee booda hoggaa haasoyitu. Akkasuma akkasii miti. Akkasuma akkasii miti. Itti fufi. Thank you. Yeroo gastii gubbaa taa'ee amma fakkeenyaaf gastii tana gubbaa yoo namni hedduun jiraate yoo namni tokko gastii tiyyarratti daangaa namatti harkaanfate nama san disrespect godhe wanni godhamtu ta biraan jiru gabbuusa. Namni hundi akka tokkoo miti. Waliigallee an akka keetii ta'uu hin danda'u ati akka kiyyaa ta'uu hin dandeessu nuti akka nama biraa ta'uu hin dandeenyu. Namni walirra obsa qaba. Waan walii hubatuu qabnuutu jira. Maamma bayaan yeruma zaahiraa hoggaasi waliin haasa'u carraasiif kennuudhaaf yerootu nama dhiphata sii galee. Isaa yeroo muddamee maallaqni san irra jiru gaafatamaa jiru maalayyaa yeroo san sii galee. Muddama kanaa fi kana jidduutti maal haa taatu furmaatan isin laman gaafachuu fadhaan amma. Atiis maamma bayaan waan achirratti haase mana siiriitiin sidhaqaa rabbi kara si hambisu wanni kun hundi dogoggoraa naatti balleessee dhaabbadheen dhiifama si gaafadha siin jechaa jira. Nadhaga'uu jirtaa maakii? Anamma badii tiyya maali gastii irraa gabbuusuu mirga hin qaba. Isa hin arrabsine. Laal dhaga'i gastii irraa gabbuusuu mirga qabda garuu ammoo waan hubatuu qabduufi jira isa. Wanni ati isaaf hubatuu qabdu maamma bayaan zimbiloo osoon ta'in ka'iyyaa ture waan isa dhaabbatu ni beeytaati. Waan isa quuqee isa dhaabbataa jiru. Nama san hunda caalaa isii turra beeka uummata sanirra. Bar hin kaanne bar maallaqa hin kafallu namni jee hin jiru bar. Obsi maa dadhabee inni obsuu maa dadhabee obsii dabar. Bar namni laal makki namni wal dhabaan siin jechu jira. Anaa fi ati tokkoo miti qubni shanan kun adda addaa miti makki. Akkasin namni adda addaa bar. Ebaluu akka ebaluutti haa obsuu jechuun hin danda'amu. Maamma bayaan ani naaf inni as online kana gubbaa hojii jirra. Viidiyoo naaf inni haasa'u namni hundi ni harka. Hin agartaniis.
yeroo namaaf hin kennu obboleessi kiyya nin beeka tana rakkoo ni qaba mataa galetti. Rakkoon inni qabu maali? Yeroo siif kennuu dhabuu fi haasa'u si dhiisuu dhabuu ni qaba. Tana inni ni sin kaadu namni tokko hin kaadu. Garuu ammoo wanni waan tana si galee wanni waan tana isa jechisiisaa jiru bu'uura dhibee taati. Waan san silaa hubatuu fi qabda ture. Akka obboleettii isarra xiqqootti mee haa haasa'u irraa muut gootee silaa uummataaf carraa kannisiisuu qabda ture. Hin fixatu haasee guyyaa shanuun Bari hin fixatu. Yes, amma akkuma amma haasa'u jiru kana. Laal maama bayaan rakkoon inni qabu hammeenya garaa osoo hin ta'in rakkoon inni qabu haasawa sittin dhiisu guutumatti. Yoo fixadhu jetteen yoo amma wajjii haasawine jetteenis haasawa si afaanii qaba kun zaahira lafa ta'u. So wanni isa akkas godhaa ture rakkoon isa akkas godhaa turte wanni akkasitti isa jarjarsiisaa ture immoo ta duubaa isa dirtuu jira inni bakka san arkuu ture. Wannummaan achirratti mul'atu san hundi haasawa isaarraa gaafaan arku. Wanni san hundimma isatti shira fakkaachuu turte. Maal achirra taa'anii akkas godhuun san guututti shiratti fakkaachuu turte. So inni akkaataan inni itti haasa'u reaktiin inni godhu haalli inni dubbataa kannu siif kannuu danda'e jechuudha. Badiin ati bakka sanitti goote badii tanaa isa zallamtee tana gootee jee amma haasawa keessan lamaan keessaa gaafan fudhadhu waan san fahamuu fi dhabuu qofa. Waan isa akkasi quuqusan isaaf hubatuu dhabuu qofa kaati bakka sanitti goote. Bakka arrabaa dhugaa jette abbaan fedhe mana kiyya keessatti yoo nama arrabse hin dhiisu. Osoo namni as taa'u mana kiyya keessatti yoo ana bira dabree nama as jiru kana arrabse ana kaamsatti hin dhiisu. Si galee? Maaliif hin dhiifne? Komantii miyuut nurraa godhi modiriitara please. Warri modiriitara komantii nurraa daakaa. Cufa. Ira deebi'aa cufaa ijoollee ta'e. Yes, thank you. Thank you gurmeessa. Tanaaf bakka san hubatuu fi dhabuu keeti malee arrabnini seeraa fi seera amantiitii fi kanamaa keessatti illee waan gaarii miti. Bakka toon achitti dhufte. Ooy an achi biratti isan hubadhamoo miciyyoo achi biraa iyyuu jirtu hubadha. Kamtu dursame? Lameen keessaa kamtu dursa ati akkuma keetitti? Barlachuu. Inni nu maallaqa kana fideefu hayyee maallaqni sunu akka uummatatti ka dhufe jechuudha. Sigaree inni kadhaqee fudhatee micoorraa fideefu obboleetii isaa san lubbuu oolchuu fide. Dhimmi miciyyoo sunu osoo hin dhumin miciyyoon achi gubbarraa osoo iyyutu namni barachirra wal fixaa jira Hamza. Wanni ati jechaa laal lubbuu fi wanni ka dursu dhugaa kee lubbuu dursa. Inni san hubanne ka. Inni maa akkamitti arku jira waanuma kanaahu shiratti arku jira rakkoon tanaa bar. Akkaataan namni itti viizhinni namaa adda addaan siin jechu jira bar. Inni akkasii yaade anis akkin itti yaade kabiraati ammas biratti ree maal godhe ree ammas biratti Hamza. An dirqama bar akka inni hubatutti fudhachuu hin qabu bar namni kamuu yoo gaafatte lubbuu namaatu dursama maallaqa durseetti namni lubbuu namaa siin jira. Maallaqa san uummanni numa kafala. Namni kafaluu deesse hin jiru. Namni maallaqni baatii takkaa miti erga liqeeffame dheengadduma liqeeffame. Obsi kafallaa miciyyoo tana dura haa xumuru. Miciyyoo harkanne waa'ee miciyyoo sanuu bar ganaa dubbisne bar. Izeen akkas godhatu san miccoo tana ganaa dubbisuu nurra jiraata. Dubbisnee nagaa gaafannee maaliif jirta akkam taatee hin gaafanne gizeen akkasii mana baxabbatu jechuudha. Sanitti mana baxabbatnaan seera manaa cabsaa jira. Anisa booda wal faamna jeetiin dura miccoo dursa jeetiin gabbuuseen. Sigalee miccoo irraa hubanneeti maallaqa hin kafalla waan ta'eef miccoo hubanna jeetiin gabbuuse malee anisa tuffadheeti miti. Nama duratti isa tuffachiisuuf miti an maal godhaa isa tuffadheessa walii gala keessaa nyaadhu kiyya nyaatu. Tole ayyee amma kana goona na dhagaya. Isin lachuu amantanii mana kiyya kana dhuftanii mi? Maaki? Na dhageessanii sagalee tiyya dhagaa jirtanii? Mama bayaan. Jarana nin dagaa mamee on dagaa meelilli na beeysaa ol darbaate. Yaa haya
akka obboleessa keessan keessan irra guddaatti waan inni isiniin jiru qofa na dhagayaa please. Tole. Mama Bayaan. والله وان هبتو قبدولان أنا والله لبو مشيو هابر عرمتون كمان كره مالي وان براتي متيا أكيني شرط أطعم متيا خلين ديمو جر والله غري وكبتي تيران سيجابة شو إنت داوتوني توبيا جراد والله ماما بيان وانا تلاقو تجتشو ما أبس أنا واوندو بدين جرا. حمزة السلام عليكم. حمزة ربي سداد إيسي سيرانا نجا بتو أنا أبوي سيرا مالي متينو أبساقا ماما بيان نا أبسي ماما بيان خلاص إيسي بقى سيرا هاجي ترتيبا دبيت أمرانا دقي فدوغا ماما بيان أدرا أورموت أمالي بردوغا دوغافيا هاسوا جريشين دوغافيا أول باي إيسام زفي تدل إيس هفتة دينام بيان هم dhugaa kan keeffamin awwaala goobas hojjettee jirtaa'ee maallaqa liqeeffattee goobas hidhaa'ee kireeditii sii kanneen jira kasanii sii kannee kireeditii itti chilaallag ግን naarrabsu immoo mirga hin qabdu amma bayan naarrabsu binaabaru mirga hin qabdu mana siirii dhayxee anaaf jaarsa kiyya adda baasu inuma hin dandeessu siin jee Barindan damu na kan namet mama bayani fi si abaru qaba siif jechan guyyaadha mabarnoot kadhiise siif jecha miti ummata oromootiif jecha ummata oromootiif jecha miciyyoon intala oromooti malee intala maakiiti miti hubadhu hayyee san seeratti nagaa mama bayan maakii jecha goote moo ummata miciyyoon san oromoodha jecha goote mama bayan والله قسما بالله خبجا خيتي بنتاين هي والله اللي أكا مبارك أمو لال هاتي فاتي دي مني سبرا رفن سنتي ربو هي والله اللي أمتا رمان جئين خبجا خيتي مالك أساني بانا ماما بيان أمو نيتوركي تلفردو خان نيتوركي تلفردو خان ماما بيان نيتوركي تلفردو مي ترتك مي نيتوركي تلفردو Nitorki tolfaddu mama bayanu kutak. Nitorki tolfaddu. Thank you. Mama bayan na dagay. Makki na dagay. Wani ni sininjos tartiba na dagay fadda. Wanni mana makkiti mama bayan osoo gastii gubbaa jiru lafaa ka'ee ummata tuquudhaafin darbe jette makkiin isaa qaqabde. Mama bayaan iyyee lallabuunis dubbii isatti dhaabbattuu jira saniifi garuu ammoo wanni zaahirri nuti hubatuu qabnu namni osoo akka fedhe wal godhe online irratti bahee wal arrabsu osoo hin ta'in osoo obboleeyyan isaanii gurguddaan ala kana jiru online irratti bahee siin raggata jechuun kuni dogoggora guutuudha. Abbummaan fedhee online irra bahee wal raggatuun waan hin barbaachise. Waan nurraa illee fakkaanne sii galee. Mama bayaan yoo na dhagayaa jiraatte wanni ati goote viidiyooleen ati waraabde wanni ati jette waan nama qaanfachiisaati nama 5,000 kataa'u jiru kana duratti obboleettii ta'e dhiifama gaafadhu itti balleessite. Mama bayaan na dhageessaa? Hamza yee dhagaatan jira shabakaan kiyya deebi'ee miti. Deebi'e shabakaan kee haasawaan anjee kana dhageesse. Yaa Hamzaa baramzaa kiyya ana obboleettii tiyya maayikii nan jaaladha. Ana Hamzaa wanni nan irratti jecha kana hunda miira keessa galee je'eef sababuma ganna darbuu saniifi malee. Bar sababaa san ittiin deema mama bayaa yoo haasawaa bulle obboleessa kee. Wanni bareedaan laal naa dhagaye. Viidiyoo as banadhuuti obboleessa kiyya wanni niin ani obboleettii tiyyaan abaarsi mana siirii maarreen ja'a je'e san waan narraa fakkaatuu miti maakkii teenya dhiifamaa jiin banadhu viidiyoo. Ayyee obboleettii tiyya maayikii akkuman duraan si kabaj
akkuman gaafan darasummaa keessa jiru bara 2005 irraa si hordofuu ka'ee akkuman jedhee si haasa'e san wallahi rabbii kiyya akka Itoophiyaatti bara 2005 hoggaa jiru akka Itoophiyaatti. Akka Itoophiyaatti bara 2005 sanuu gaafa silkii Nookiyaan qabaa silkiin namaatiin hordofu. Chaarjii fidallaa usimaama fe'ana soona irratti hin dhaabne. Silkii namaatiin hordofe nama 5,000 irratti. Wallahi summa wallahi namni haadha tiyyaa fi abbaa kiyyaa fi eeganaa haadha mana tiyyaatii fi obboleettii tiyyatti aansee akkaan si kabajee si jaaladhu akkaan jaaladhu fi kabaju keessaa si dubartootuma Oromoo kamuu keessaa namni akkaan ana biratti kabajaa guddaa qabu si akkuma kabaja guddaa na bira qabbiskanittan si bira taa'ee osoo mubaarikii fi haati faatee dadhabanii rafanii osoo dadhabee hin rafin si kabajuuf jecha taa'aa bule. Ani immoo si abaaruu fi si arrabsuun kiyya. Wallahi aarii xiyyaatiitti na godhe, miira xiyyaatiitti na godhe, raggatus obboleettii xiyyaa, ukhtii xiyyaa, jechi siin hin malle siin jedhe ilma namaatiin aariin na godhe. Yaa aarii biraan ammas markaza guyyaa lamaan qaraasifne sababaa san irratti qobrataan walitti hayyee jenne dhimma lubbuu namaatiif hin taa'e jedhe xiqqoo rakkoo gama barattootaan walitti kaane. Sababa isaanii irratti miira keessa gale waan ta'eef irra naa tari. Si abaaruu fi immoo tasiiriidhaa san wallahi nin beeka abaariin akka hin taane abaarii san onnee xiyyeerraan hin jennu. Rabbiin si kakadha. Wallahi qasaman biillaahi. Rabbi onnee xiyyeettana amma dhukkuba addunyaa tanarratti hin argamin hin qabeen na argisiisu. Wallahi onnee xiyyeettanaan as keessaa fudhadhee si hinna abaarriyaa ukhtii obboleetti. Keessa kiyyaan abaariin keessan ja'amtuu fi tan gubbaan ja'amtu adda. Abaarii yoo keessa kanaan ati rabbitti ol hin kennin afaan goggoyduun faayidaan qabdu. Akkuma laa ilaaha illallaan qalbiidhaan yaadanii arrabaan dubbatan yoo qalbiin biran jirraanne arrabni faayidaa hin qabu. Afaan hin dubbatuun faayidaa hin qabu. Onnee tiyyaan hin jenne. Ta'ammoo tamaaree siirii sanis onnee tiyyaan hin jenne akka hanjamaatitti hin jeesan. Shuf akka hanjamaatitti hin jee. Fiidiyoon harkaa qaban sanoo fiidiyoon harkaa qaban. Viidiyoo maayikiidhaan maal shabakaadhaan na qabaa dhiifama hoggan na qabee viidiyoon na umura waan ta'eef. Sababa Fiidiyoon jenne fiidiyoo isiitiin harkaa qabaa gadiin dhiisaa jechuun sanoo dhugamu. Aboo namnamsaa baramsaan ilmi namaa hoggaa aare waan fedhee jaan miitii si hamsaasa. Namni yeroo miira keessa gale baramsaa siif himanii. Miira keessa galuun kanan ishii kabajuuf jecha ka mubaarikii fi waan ofii biraa rafan an biraa rafne itti oolchee bule. Obboleessa kiyya sababa san irratti guyyaa lamaan qaraasifne barattootaan walitti buunee warra kitaabaatiinis walitti buuneen siin jedhamsa maal taate rabbiin sodaattusa. Sababa san irratti waan hin taane barlaa dhageeffa dhugaa miiraan hin jedheen siin jedhee bara. Namni waan fedhe jechuu danda'a waan ati hin qabne sirra kaa'uu danda'a. Waan hin jirre jechuu viidiyoon. Waan bar arrabaa bar hamza arrabaa bar arrabni waan hin qabne yeroo aarte waan fedhe namaan hin jettuusa. Haya. Ayyee. Haye. Ani waan kana ni qabdii jedheetu yaadu walla takkaa jireenya kiyya keessatti dhalaa sooshaal miidiyaa kanarratti maaree alaa qabdurraa. Takkaamiyyoo tana irratti shakkee hin beekan. Takkaa inni waan akkana ni qabdii jedheetu yaadu. Shuf ana biratti hin baanan. Ilmi namaa immoo hijibaa waan aman jechuu yookaan yeroo aare waan aman jechuu hin danda'a. Maayikii nama akkuma jaarratti ana obboleessa keetti akkuma si kabajutti inuma si kabajuu caalaa abbaa mana keetillee kabaja yoo inni natti aarellee natti aaruudha danda'a waan ta'eef ammallee kabaja guddaan isiniif qaba. Ammallee sin kabaja. Innilleen akka dhiifama naa godhu. Innilleen akka dhiifama naa godhu. Innilleen akka dhiifama naa godhu. Soddaa kiyya akkuma si kabajaa ture ammallee kabajinni si qabu si biraa akka qalbii keessaa hin banne. Naaf ishiin immoo obboleeyyan lamaa waan fedhan waliin ja'anii garuu immoo jecha hin taane. Ishiin je'ee maatii fi warri ishii jaalatan natti qalbii cabuun mala waan ta'eef
Ani ilma namaati kan dhugaan kiyya haa hafu dhugaa kiyya rabbii biratti yookaan dhugaan kiyya haa hafu yoo ishiin naa murteesse ni murteesse. Ani immoo aadata yeroo san ishiidhaan waa jee kanaafuu akka dhiifaman naa gootu dhiifama akka naa gootu. Aayaa tokko irratti si yaadadha. Alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum. Umar ilma Khattaab. Aayaan kun irratti qaraamtee aayaa kana bira achiin kun ka'ee gurbaasanii dhiifama godhee jedhan. Aayaa rabbii bira hin tarkaaffanne Umarinu. Alaa tuhibbuuna Allaha an yaghfira Allaha lakum. Siboo isiniin jaalattani rabbiin isiniif irra kutu isiniif irra dabru. Kanaaf ilma namaatiin hin dogongoraa dhiifama naa godhi. Sitti balleessee Thank you. Galatoomi. Dhumti dubbii waa hundaa dhiifama Mama Bayaan galatoomi. Makkii carraan keetii fudhadhu maal jettaa ta'u asirratti? Hayi rakkoon qabu ani dhiifama godheen jiraa fi innis yoo natti aaree jiraate gasti irraa buusuu hiyyatti dhiifama gaafadhaani ani isaa dhugaa dubbachuudha haamtuu isaa takka illee hin qabu aannan koofalchiisaa odas na jaabaran wallaahi kanaafuu haamtuu isaa takka hin qabu innis haqa qabaa haqa isaa isaaniis hin dabsu dhugaan hojii dhaabbatee jira. Wanti sun dirqama ammallee boorullee jechuun oromoodhaaf dhaabbachuun dirqama gizuma hundaa'u haa galatoomu kanaafuu dhiifama na haa godhu anillee gastii irraa buusee isa natti muffatee waan jiruuf ani hamtuu yaadeeti miti arrabni yoo baay'ate nama xiqqeessa beete arrabni kun gisee hamzaati ol baatee nama agarsiisu gabbus gasti buusa si galee hamtuu isaa yaadee osoo hin ta'in namni guddaa akkamiin nama arrabse yoo jee nam tokko waan tokkos ilma waan fedhellee ilma biyya takkaati nuti nama hunda caala walitti aanna kanaafuu dhiifama gaafadhaanii jechuu yoo na aaree jiraate. Tole. Amma galatoomi maakkii teenya. Atoo Mama Bayaan waan isin siin jette dhiifaman si gaafadhaa jette. Akkamiin laalta waan kan? Banadhu oggu takka. Isin lachuu oggu takka banadhaamee maayikii firraa kaasaa. Mama Bayaan. Isin lachuu maayikii keessan firii godhaatitti haasawaa. Ustaaz Mama Bayaan dhageessaa? Waan dubbanne hin jiru waa dubbadhu. Waa dubbadhu dhiifamaa siin jette isiinis gastii irraa gabbuusuu sanii fi achi booda itti deebina. Eda gochi nan irratti raawwatuudhaa keessuun sababaa jecha nan ishiidhaan jedhu sanarra an takkaa jireenya keessatti dubartii kanaan arrabsillee hin jiru. Natti dhagahame sababaa jecha maaliif jennaan yoo arrabsillee itti biraatti arrabsa malee osoo silaa dubartii biraatti kan garuu immoo nama kabajaa ture. Aariidhaaf jecha miira keessa galee yeroo jechi kiyya sun Makeetii qomuut godhadhu wal jeequ jira maakee. yeroo jechi kiyya sun bakka hunda waraabamee wal ga'uun achi guree achi banu jechuma kiyya hin taane itti deemu. Sababa san irratti soonan miidhuma kanarraa biqaawoma bakka namni nan garre yoo nan dhaqee jedheetan biqaawu balaa hamaa tokko ofirratti murteessu filadhe jechuu barbaade. Sababa jecha kanaa yaa hin jira yeroo san keessatti waan sammuun tiyyatu waa hedduudhaan bakka namiidhamtee Jechootan kee kana online irratti arguutu hedduu si jeeqe jechuu mataa. Hamza jecha kana sababaa bakka ani yeroo san keessatti quban qabu sammuun waan biraatiin bakka na yaaduu fi na gara galurraa kan keen dogongorri kun na afaanii bee viidiyoon bakka tanaa fi hundi duraan wanni biraa sammuu na baqeesse tana argee achirratti bakka miira keessa galuu eegalee hamma sadarkaa ofirratti lubbuuti raawwadhu takka wallaahi qasaman billaa kun amma ilaa gammaan tanaa mana hindi eessa hundallee jibbee keessaa ba'ee mana bakka biraa jira jechuudha wallaahi. Tole abshir. Nu hundaa'u jara keenya rabbi dhiifama nu haa godhu nuti ilma namaati ni balleessina. Ammoo obboleessi keenya ani wannin irra deebi'ee dhiifama gaafachuuf hadu obboleessa keenya ibsaa soddaa keenya ibsaa itti dhagahama dhugaa. Keessaafuu jaarsa hoggaa jaartii tuqan hangam akka isa dhukkubsu niin beekan. Ibsaa yoo as jala jiraate yoo nu dhageeffachaa jiraate
waan ta'e kanaaf dhiifama si gaafan akka soddaa keetiitii fi akka obboleeyyan keetiitti obboleeyyaniis soddaadhaas dhiifama si gaafanna ibsaa keenya. Ijoollee namni numa dogoggora ilma namaati ni balleessa. Mama bayaanillee dhiifama si gaafatee jira. Ni taati nuti ilma namaati wanni kun nu jalaa taati. Ilmi namaa ni balleessanis ni tolcha. Waliin fahamna kaadira keenya. Guyyaanis iida ayaama guddaadha. Jaalalaan baga iidaan itti isin gahe hunda keessan obboleeyyan as jala taa'ee warri nu dhageeffachaa jiru. Ibsaa yoo as jala jiraatee ol nuu seenee dhiifama kana nurraa haaqee balatu intala silaa namaa kananii nama jalatti tuqulleen qaanyii sii galee. Tanaaf dhiifama kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Isin hundaa'u iid mubaarak isiniin jenna bakka jirtanitti obboleeyyan keenya warra iida nagayaan godhee gammachuun godhee jaalalaan godhuun hunda nu haa godhu. Obboleessa keenya maamma bayaanillee rabbi nagaya si haa godhu bakka jirtutti. Rabbi gartee qabbana gama isaarraa taate jaalala gama isaarraa taate siif haa kennu. Namnummaan gartee nin balleessee beekee dhiifama gaafachuun qalbii nagayaa qabaachuurraa beeke. Akkasuma jara keenya wallahi nin balleessee beekee dhiifama gaafachuun qalbii bareeddurraa. Ani wallaahi wabillaahi wanni na gammachiisu keessaa yoo jiraatte namni walitti araaramee gammachuudhaan adda deemudha. Kanaafuu tarata akka isin lachuu viidiyoo banadhaati galee na kofalchiisaa isin lachuu iid mubaarakis waliin ja'a kabajaa fi jaalalaan asirraa gabbuun obboleeyyan keenyalleen tanatti gammadan. Yooniif ichi booda namaaf hayyamtan isin lachuu gammachuu irratti awwanniniin jara keenya nama olin naqiniif yoo jiraate maali beeytani wallahi namni lamaan qoftiin haa fixatu jeeti. Isaan lamaan qoftiin haa fixatanii haanaaf gammadanii jeeti sii galee. Namni hedduun akka waan kana dhageeffataa jiru niin beeka. Maakii teenya viidiyoo banadhu iid mubaarakii akka gammannee Abbaa manaa qofallee kiyya yoo as jala daddabaana. jiraate idillee haa darbatu Hamza. Ibsaa yoo as jala jiraate ani ibsaa kana wanni inni itti beeku wanni ibsaa waan nama aarsuuf illee beeku. Mucaa tokko ka bareeffatee tolfatee boonee deemu. Kanamatti hin buune isaa nama arrabsu takka rabbi ni agarsiifne. Mee ibsaadhaa nama tokko takka agartanii jara keenya. Wallaahi hin tokko. Koflee gammadee taphatee deemuu malee rabbi akka isaa san isin haa godhu wallaahi. Mucaa jaalalaati jechuudha. Baga soddaa nuu taate ibsaa keenya si jaalanna. Tanaaf irra deddeebinee anilleen akka nama tokko bakka bu'ee dhiifama si gaafadha obboleessa kiyya. Ibsaa yoo hin jiraanne immoo rafuullee danda'a gasaan duwwaadha nu biraayi. Tanaaf tara takka as baateti iid mubaarakis naan ja'a. Uummanni as jala jirtan hundi keessan gammachuu malee hamtuu nutti hin barreessinaa daraa. Maakii as beeka. Maakii as beeka. Hulaa amma yoo namarraa bahe naan jettan nama Sirreeffataa jira ibsaan dhufa. tole ayyee. Yaa namni ni balleessanii tolcha. Akkasii maama bayaan galatoome obboleessa kiyya wallaahi. Ulfaadhu habiibana. Ulfaadhu. Takkanaati jara keenya giiftii ol daddarbaa maama bayaanii fi wanniifis ol haraa. Ol haraa uummata gammachuu ibsaa kaa maal taatansa. Yookaan akka maama bayaan nama godhu sanitti carqii isin darbinee isin dhooyna. Awwa qoflaa kaa isin qofalchi. Hamza galchu. Mee ibsaan eessa jira? Darbaa jira. Ibsaan eessa jira? Mee ilillee darbe ibsaa. Maqaan kanuma ibsi shaaggoosanii mee? Yes. Qabe. Ol seeni.
Assalamu alaikum Ibsa. السلام عليكم. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diando bibana, welcome. أكم نجا قبضو. Nagaa galata rabbi alhamdulillah. Daawwachaa turte moo ammuma dhufte Ibsa? أنا ما دفيتي. Haa. يعني كاربيا كان جربي تاني تركي اللي نجرو. وأنت كتاك ميديا كبرى ما أرجع. Haa. Jechoota tokko tokkos waan mabbayaan kun jedhu nama arga namni waraabeetuma gadhiisa beektaa. Haa. Wanni atarra dubbattu ammoo wanni atarra namaan jettu ilmee guutuu ta'a. Gisee takka takka ammoo nama guddaa irraa dubbiin akkasii sun wayita ba'u hedduu fokkota beektaa. Namni afaan ofii kanatti sila adaba qabaatee bareeda. Wayita siin jedhu. Tole Ibsaa kiyya takka osoo ati dubbanne waan takkan jechuufadha. Laalaa ni dubbatta. No, Ni dubbatta jechuun Habibi. haa Wayinsi geeffatu sana waan osoo hin takka. taane. No, Laalaa ni jechuun dubbatta. amma waan isin irra Ni jirtan dubbatta Ibsa. beekuu baadhullee dhugaa dubbachuun firummaan kuttu beektaa. Mee takka Bira keetillee dhugaa nabaas itti Ibsaa himtee yoo kiyya. dhugarra si jibbee Nabaas yoo hojja nabaas deemsa Ibsaa kiyya takka. Takka nabaas Habibi. Yoo nu dhageeffataan turin malee maamabbayaa wanni inni godhaa ture, wanni inni dubbataa ture, wanni inni asirra waraabe hundinuu akka dogoggora taate atillee yoo as jala jiraatte hin beeyne Ibsaallee soddaa kiyyatti balleeyseen jira badiinaa godhee wanni san godhuun kiyya badiidhaa je'eeti dubbatee ture jechuu fadheeti. Maakiis asirratti dhiifama gaafatee ummata nama 7,000 kan ulaalaa jiru kanallee dhiifama gaafatee waan san if biraa hin je'e malee wanni takka ta jirtu hin jirtu yaada je'u nu ibsee jira jechuu fadheeti. Akka badii taate ifirrattis muree namni hundinuu hubatee jira Ibsaa keenyaan. Anilleen akka nama gartee obboleessa kee soddaa keetitti jechu kun jaartii ofii beeki jaartii hoggaa arrabsan jaarsi maal akka fiil godhu annin beeka. Sii galee wanni tun madaadha nin beeka. Badii fudhate obboleessi keenya nama 7,000 irratti badii fudhatee akka balleesse akka wanni san badii taate hunda itti himnee hayyamee maakillee dhiifama gaafatee maakiin akkasitti an Ibsaa nuu fidii obboleessi keenya yoo nu muufate ni araarfannaa je'eetiin walleessitti wanni jettee si yaamte tana sii muufadheeti Ibsaa kiyyatti haasa'e madee. Kanadhu. laa maal jedhan beektaa afaan amaaraa kan waggaa bira saam yaa waggaa irra saam jettee si galee dhiifamni illee akka qabu wanni martinuu akka qaba. Anamma nama haadha abbaatii arrabse akkasuma dhufee jaartii tiyya na biratti arrabse jechuun yoo jaartiin tiyya balleessite mucattiin tun siingilii miti dhufee natti himachuu danda'a. Wal beeyna akkuma nama kamittuu keessaa wal dubbisnaa duraanillee nama waliin haasawa keessaan qabu yaa abuu maakiin akka na goote jaartiin tiyya akkana jedhee natti wanni kun marti gara miidiyaatti hin dhufu waan keessaan dhumatuu danda'u. Erga gara miidiyaa fidee waan kana mara dubbatee waa hedduu jedhee haadha abbaa bira isii bira taree haadha abbaa arrabsee waan akkana waan akkasii jedhee haasa'ee boodee ana bira dhiifamni akkasii hin jiru. Maaliif beektaa? Namni haadha abbaatii yaannat dhufe ijaan nat dhufe ijatti yaabitaaf mirgaan nat dhufe dhiifamni wanni jedhee hin jiru wallaa na biratti. Si galee mikniyaatu wanni naa dabalus erga na xiqqeessee irraa bahee tuffiidha kun erga na xiqqeessee irraa bahee waan fedhe dubbatee namni nama duratti waan fedhe siin jedhee deebi'ee achiin dhiifama akkana maali jechuun hin jiru. Si galee kanaaf waan inni viidiyoo haasa'e jechaanillee jechuu baadhu namu argeera dhagahee jira jecha inni jedhe san jecha inni isiidhaan jechaa ture san haga ilmoo maaliin argatanii jaarsaa hojjan sin baasaa maalii godhee waan akkasii godhee siirii dhaqee jedhu san waan inni akkas jecha san bakka namni dhagahee madagaa haadha abbaan isii firri isii mucattii tanaa wayita caqasan maaltu itti dhaga'ama abbaa isii maaltu itti dhaga'ama haadha isii tana maaltu itti dhaga'ama namni maaf kana iyyaan sanirraanuu yoo namni durriyyeen namni argellee haasa'e waan namarraa fakkaatu
namni la calliseetu bira ta'uu danda'a. Garuu namni guddaan tokko namni silaa waan diinii rabbii dubbatu wanni silaa yoo namni nuyyuu tasaasan yoo mucattiin tasaasateeyyuu mucattiin maantu nu tawallaaltu ta'eyyuu gorsuu danda'u. Waan akkana akkasiitii miti akkana hin godhinni jedhee itti himu qabamoo waan hagana gahu jedhee arrabsee irraa bahee mucuq jedhee as deebi'anii dhiifama. Ati akkamiin fudhattamee kana ati matammaan keessaniyyuu isinummaanuu dhaabaddaati. Laale ibsaa kiyya maal Lama qoy jaabee lammaffaa alayhi jedhe salaatu sadaffaa wassalaam. qoy tokko lammaffaa miidiyaa kana gubbarratti anaa maakiin osoo walitti hin dhabamne min durallee erga dabalamnellee dhugaasitti maame warroonni waan fedhan jedhanii irraa bahanii naafisiin obboleeyyanii ijoollee biyya takkaatii na jagas harargeellee ta'uu danda'an harargeen oromoodha nullee oromoo garuu ammoo naafisiin obboleeyyanii ana jala waan fedhe jedhanii ni arrabsanii irraa bahanii dhiifamaa ani obboleeyyanii wanni jedhu na biratti hin dalagu tuffiidha malee tun biyya teessan ta'uu dandeetti bakka feete ta'uu dandeetti garuu ana jala dhuftee arrabsitee irraa baatee waan feete jetteeni isiin nuufisiin ijoollee biyya takkaatii waan fedhellee jedhuun rakkoo hin qabu maal jechuu kun sadaffaa Fudhattee? viidiyoo isii finnaa viidiyoo maalii finnaa viidiyoo akkana isin baasnaa sila isin ka miidiyaa kana gubbarratti halkanii guyyaa warri waan akkanaa kana iyyaa ooltan kun waggaa beekama iyyaa ooltan kun maa hin finne viidiyoo kana maaf gadi baastaniituma agarsiistanii ummata kanatti jechuu nutti hin agarsiisne ka isin adda argitan kana viidiyoo ima fidayyuumee viidiyoo ma jettan kana fidayyuumee yoo qabaattanii rasiisin jedhe achumatti ilaala yoo barbaaddan ol baasaa isinin jedhe minim maal samaam si galee laal maakiidhaan maakiin ka walit dabalamneen wani na dura taree jiru yafallageen agar binoor silaa qabaatteeyyu jechuudha wannumaan akkasiifu silaa jiraate የለም ኩኒ አከ ዲባን ደበ ሹራ ከንጀረም ቤ ግን ቢኖርም ብመጣም ዮ ዱፈሌ ምንም ቀየር ነገር የለም ወን ጅጅረም እንጀሮቹ ሲገለ በዋን ሲ ዋን ተሬ ሃሰው ሲ ጂኒ ዋንም ሃሰው ከነ ሙሉ ፉረዴ ጃለዴ አክሰፕት ጎዴ ዋን ዱፉ መራ ወን ነድሮ ደርብ ከነ ይላለቱ ኤርገናፊሲ ወልማ ከምኒያስ አይደል Mama bayan video hin baasa video si qaba akkana wallahi fide rufe fidi me obboleessa fidi kuno video ran nama kuma saddeeti foytu nu laalaa jira xayiqe gaafad ani taasal faddu as dura na duratti fida video san gizee mara kana haasa'uun hin foqqotu gizee mara kana dubbachuun hin dabdaru Tole ibsaa fixattee? kanuma isiniin jedha galatooma olla seensisuu keessaniif maama bayaan ammoo akka nama kamittu jechuudha dhiifama naaf siidhe asumatti haa gabaabsine Ibsaa dhaga'iisa. Tole dubbiin gabaabsinaa. Dhaab ogguta akkana dubbata. asuma jirra nullee jechuu barbaade Itoophiyaa ma jirra Ogguta akkamee naaf si ibsaa. Tara takka haasawaniin fixadheetteetiin si dhiise ammanaa kan ni ta'a. badho yeroo Tole ibsaa keenya ammaan hoggaaniifiin dhiifama ati si gaafachaa jiru kana makkii tuqeeti an maat hoggaan ibsaa dhiifama nuuf godhi dhiifama naaf godhi siin jechuu jiru kana makkii fi ati tuqeetiin dhiifama si gaafachuu jira. ana gaafataarta Jechi kiyya arrabaan wayin isin tuqee hin jee hoggaan dhiifama si gaafadhu kana. laa Yes. Maaliif si gaafadhe beektaa? Bakka kee kana bu'eetiin waanin fiil godhee
wanni tun akka nama dhukkubsitu hubadhee si gaafachuu jira. Akka isiin nama dhukkubsitu niin beeka. Garuu ilma namaa kana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin kullu banii aadam khaxaa jeen. Hundi nuti ilma namaati malaayikaa miti. Ilmi namaa ni balleessa. Wa khayrul khaxaa'iina at-tawwaabuun. Ammoo irra gaariin isaanii warra waan san baditti beekee irraa deebi'ee jira. Ni jaamoon joo ibsaa. Jalan jira tuffat. Thank you. Wanni nin kana sii kaaseef akka Oromootti dhumti dubbii dhiifamaa jedhan. Abbuma fedhe waa ta'u. Dhumti dubbiidhaa dhiifama. Wanni maamma bayaan maakkiidhaan je'e ummata durattiin gaafadhe. Viidiyoon jettu ni jirtiin jeen. Aareetiin je'e annamnummaanin viidiyoo irraan shakkine yoo jiraatte isiidhaa jee. Ilma namaa tahee namni hin balleessin hin jiru ibsa. Siigalee ilma namaa tahee kabadii isaa hin beeyneetu irra badaadha namni. Namni eega balleessi. Namni kanaa miti akka Oromootti fi akka aadaa Oromootti walis ni jeesaa beeka. Hoggaa wal ajjeese akka Islaamatti fi akka hundattuu akkaataa jira. Dubbii gaafa gabaa magaalaa badde gaafa gabaa magaalaa tolchanii jira. Maakiin onlaayina kana gubbatti jechisan isin ja'ame. Waliigallee onlaayinuma kana gubbatti ol deebifne